giddugalli kun ummanni tuulamaa yeroo Finfinneen hundaa'u akkas jedhee sirbeetu biyya dhisee deeme. Sii bahee biyyaa sii bahee yoo mujjaan ollaa sii ta'ee yoo jaldeesse daboo sii bahee jedheet dhisee deeme. Sirni ture sun uummata Oromoo ammuma mujjaa ollaa godhachuudhaaf fedhiin qabu ture. Amma jaldeessaa wajjin jiraachuudhaaf fedhiin qabu ture. Kanaaf Oromiyaa guutuutti faca'ee qeesaarraa buqqa'ee duudhaa isaa dhabee seenaa isaa dhabee miidhamaa ture. Guyyaa tokko utuu rakkoo isa qunname fudhatee hin jilbeeffatin qabsaa ijoollee isaatti guddisaa injifannoo tokkorraa tokkotti cehaa kinoo injifannoo olaanarra dhaqqabee jira. Salaatu bulchiinsi magaalaa Naqamtee irraa murni bilchiginnaa ganuu waraan bilisummaa Oromoot arkennati dabalati isaatiif jaalee rangameessa. Dhaabbanni waraana bilchiginnaa kan Koloneel Abiyyi Ahmed samii gaditti namni nu dhaabu hin jiru jechuun sobaan itti abdatu keessoon isaa haleellaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo fi gaaffii sabummaan raafamuu miseensonni isaa sirnicha ganuun keessaa bahu itti fufanii jiru. Dheengadda gurraan 27/2023 miseensi raayyaa ittisa impaaratii qawwee fi hidhannoo guutuu waliin godina Bahaa Wallaggaa mooraa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti makameera. Miseensi raayyaa ittisa impaaratii sabaan Oromoo ta'e kun qawwee AKM Turkii 2 boombii F1 6 fi rasaasa 300 mooraa diinaa keessaa baasu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Erga bira gahee yaada isaa kan ibsate miseensi waraana bilchiginnaa duraanii kun sirnichi ilmaan Oromoo ajjeesuu, saamuu, hidhuu fi godaansisuu irratti hojjechaa jiraachuu himuun miseensi waraanichaa Oromoo ta'e afaan Oromoo yoo waliin dubbate woboodha jedhamee adabama jechuun miidhaa irra gahaa ture dubbata. Dhuma irrattis qawwee sirna bilchiginnaa baatee uummata isaatti dhukaasuuf dhiifama gaafatee ilmaan Oromoo waraana bilchiginnaa ta'anii jiran sirnicha ganuun gara wobootti akka dhufan waamicha dabarseera. Murni mootummaa jedhee ofii bilchiginnaa maqaa magaalota akkasumallee aanoo waliin bassu jedhuun Oromiyaa keessatti gochaa heehisaa uummata waliin mufachiis raawwachuu jiraachuun dhaga'am. Jaalawwi Mohaammed waan qindeeffate qabu. Gareen sirna dulloomaa kan kaayyoon isaa biyya tokko aadaa tokkoo fi afaan tokko jettu bakka inni kufee kaasee haaressuu barbaadu bilchiginnaan Itoophiyaa dullatti ijaaruuf tooftaa dhahaa bula. Ilaalcha Itoophiyummaa kan luugamni isaa abashoota harka jiru deebisanii gulufsiisuuf adeemsa tirataatti kan jiranii fi kaayyoo isaanii galmaan ga'uutiif ammoo har'as Oromiyaa jalqabbii taasifachuun maqaa walitti baqsuu jettuun magaalotaa fi aanota garii godina biraa jalaa baasanii kan biraatti dabaluun kallattii tokkoon Itoophiyaa barbaadan ijaarrachuuf socho'aa kan jiran yoo ta'u kallattii biraan ammoo uummata Oromoo shira isaanii irratti hin dammaqin jiru lagaaf kutaan walitti buusanii bu'aa siyaasaa gidduutti baafachuuf carraaqaa jiraachuun beekameera. Haaluma kanaanis gareen maafiyaa bilchiginnaan ammatti godina Baalee irraa aanota akka Harannaa, Bulluqee fi Madda Walaabuu Muruun Booranaa fi Gujii irraa aanota muraasa walitti fidanii godina haaraa hundeessan. Magaalota akka Roobee fi Gobbaa, magaalaa Adaamaa fi Wanjii, magaalaa Shaashamannee fi Bishaan Gurraachaa walitti baqsuun
Magaalotaa fi aanota uummanni irratti hammaan dura wal dhabaa ture irratti xiyyeeffachuun tokko irraa kutanii tokkotti kan ida'anii fi ittiinis uummata walitti buusuuf kan dalagaa jiran ta'uun ifoomeera. Sirni Fiiffii har'a maqaa mootummaa naannoo Oromiyaa jettuun of waamu kun warra kaleessa walloon Amaaraa haa taatu jechuun harka kaasee sagalee uummata Amaaraaf kennuun dachii Oromiyaa walloo dabarsee alagaaf kan kenne yoo ta'an, har'as lafti Oromiyaa hedduun saamamuun harka alagaa keessa osoo jiruu qe'eetti ol deebi'uun kaayyoo abashootaa tarkaanfachiisuuf Oromiyaa diiguuf warra saganteeffatee hojjechaa jirudha. Kaayyoon isaanii ifatti uummata Oromoo fayyadu osoo hin taane uummaticha walitti buusuun dantaa siyaasaa isaanii tolfachuu fi qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiruun muddama isaan mudatee jirurraallee bayyanachuuf ajandaa kana kan uummatan ta'uu uummanni Oromoo hubachuu kan qabu ta'uu sabboontonni ni dubbatu. Dhimma sirni gabroonfataa bilchiginnaa qabatee achi as bahe kanarratti qeerroowwan godinoota garaagaraa ibsa kan kennanii fi namoonni dhuunfaanis yaada isaanii kennaa kan jiran yoo ta'u, qeerroowwan bilisummaa Oromoo godina Baalee akka jedhanitti dhimmi kun dhimma itti yaadamee tokkummaa uummata Oromoo hubuu fi qabsoo sabichaa duubatti deebisuuf raawwataa jiru ta'uu uummanni Oromoo quba qabaachuun sirnicha ofirraa kuffisnee Oromiyaa barbaannu ijaarrachuuf tokko taanee qabsoo sabaa haa geggeessinu jedhaniiru. Keessaayyuu ijaarsi magaalotaan wal qabatu kan finxaaleeyyii Amaaraa fayyaduuf hojjetamaa jiruu fi mirgi Oromoo sababa baay'inaan keessatti dhiibamu qaamuma maaster pilaanii magaalota Oromiyaa jechuun ba'ee qabsoo qeerroo fi qarreen kufeen wal qabate jechuun yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaatiif qoodaniiru. Godin Baalee lixaa aanaa Arna Bulluqqeessa murni aangoo Biltsiginnaan oomish jallisiin jiraatan bishaan dhoowwachuun dhagaam jaalboora addunyaa waan itti darqabe. Dantaa dhuunfaa isaa malee fedhii sabaa kan hin eegne murni Biltsiginnaa sababoota adda addaa kaasuun uummata jireenya dhuunfaa isaaf tattaaffatu waan isaan jireenya isaanii ittiin geggeeffatan dhorkachuun goolama jireenyaa uuma. Bakkoota tokko tokkotti siyaasa waliin wal qabsiisuun lubbuu lammiiwwan nagaa obbaasaa kan oolu, iddoo biraatti ammoo dinagdee fi wantoota uummatni oomishu akkasumas akkaataa itti oomishan dhorkachuun ooyiruu qonnaa malee hambisuun maatii guutuu agabsa. Akka kanaanis godina Baalee lixaa ona Arannaa Bulluq gandoota akka Sooddoo Walmal, Malkaa Arbaa fi gandoota gammoojjii aanoleetti dhiyaatan irraa bishaan jallisii kutuun hawaasni rakkachaa jira. Piroojeektii bishaan jallisii qonnaan bultootaa gandoota kanneenii tajaajilu baasii qarshii miliyoona 30 oliin hojjetame kana itti gaafatamtootni namoota dhuunfaan maallaqa 2,000 fi isaa ol laataniif malee warreen kaanii qoodaa hin jiran. Sababa qonnaan bultootni naannichaa hedduun mattaa kennuu fi dadhabanii fi ooyiruun isaanii gogee oomisha malee ba'uun maatii iyyummaaf saaxilaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamu oduun keenya bitootes tokko bar 2023 guyyaa saafaaf qabannee sanii dhiyaan haa gammasanitti himaa ture. Aggalgal qophiilee irratti biyyoolessa Oromiyaa kaafanii walitti deebinuu turtii dansa qabaadha. Jira is good. Soga waltanaababu jira jechuudha akka afaan kottee duudatti. Hubbareedaadha abdillee nama laata jechuudha. Waliigalatti baankilee Oromiyaadhaas keessatti iddullee agarree ammoo warra beektee maallaqa baasan maqaa isaaniif hin dhawaa. Abbootii qabeenyaa Oromoo jira. Abbootii qabeenyaa kottee duudallee waan gubachanii qabani. So waliigala toora nama 20 asirraa qaba. Toora miliyoon 128 galii godhannee jira. So haameen qabdu jechuudha keessaa 24 keessatti guyyaalee muraasa kana keessatti miliyoona 129 almost harkannee jira. Warri maallaqa baasan keessaa Ililii Naharaa fi Awaash baankiin Galatooma miliyoon 20 kaleessa 25 gaafanne 20 irraa harkannee jira. Haa ulfaatan Midrook Gruupii miliyoon 30 Geexuu miliyoona 5 obbo Sa'iid African miliyoona 5 akkanumatti illee Daashin Baankii miliyoona 10 haa taatu haa xiqqaatee immoo Abdulhakiim Muhammad miliyoona 10 Ali Arfoozii miliyoona 5 Alamaayyoo Katamaa miliyoona 5 Mr. Bulbula miliyoona 1 Mr. Hiko miliyoona 1 obbo Hundee amma Jambo Star miliyoona 1 Abdul Samad miliyoona 2 Trakoon miliyoona 5
akkasumatti illee Mr. Maatiyaas miliyoona 4, Mr. Haajii Baatii miliyoona 1, Dirribaa miliyoona 2, obbo maqaan isaa hundatti mul'anne, obbo Baatii miliyoona 1, obbo Dirribaa miliyoona 2, obbo Akliiluu na fakkaata Akaaluu miliyoona 1, akkasumatti illee miliyoona 2 Sabir Argaw, Nasir General Trading miliyoona 2, Balaa Kindee miliyoona 6, waliigala toora miliyoona 128 fi 800 galii godhannee jirra. Gaawaan wanni naangalin keessa baankiin Oromiyaadhaa maallaqa guddaa nu kan nu deemsisaa, baankiin Oromiyaa International fi baankiin Oromo Cooperative, baankiin Gadaadhaa, baankiin Sinqee, baankiileen biraatoo, baankiin Raamis irraa abdannaa jechuudha. Isaanis yoo rabbi jedhe guyyaa muraasa kana keessatti akka galii godhan abdii guddaa qabna. So it's good. Kanarraa wanni nu hubachuu qabnu maal yoo jenne ilmaan ayyaa hogguu beekadhaa humnaa fi olola arrabsoo fi abaarsoodhaan rakkoo keessaa hogguu bahuu hin dandeessu. Yeroo garii irra bareedduun weetee afaan toluunis dippiloomaat ta'uunis siyaasa beekuu dhaboo barbaachisa. Gaa soft koorii amma soft paawarii keenya fayyadamu jira. Akka miidiyaatti dhiibbaa pireeshar irra godhu jira, abaarutti jiru. Gaa warreen gumaachan hundaa waan ni galatoonfanna. Sochiin ati lafa jala deemaa jirtiin fakkaatti akkaan laalaa harkaa jirutti illee qaamni waan kana hogganee deemu jiru nuuf ifa ta'ullee baatu. Haa ta'u ammoo qaamni tokko akka sossoohaa jiru harkaa jira. Mootummaan Oromiyaadhaa haga ammatti irraan harkanne ammoo gaa dhiibbaa irra godhaa jira obbo Shimallis Abdiisaa irratti. Ammoo dhugaadhaa teessoo 4 kiiloodhaa ta'uu shallaaf santu ture. Sana akkuma fixatee guyyuma fixatan san jila tokko wajjin wanni dhaqanii jiran iddoo beelaa san Boorana keessa dhaquun isaanii turuufiif waan guddoodha. Walbataa jirra bokkam. Egaa kanarraa bara waan barachuu jiru jira muuxannoorraa. Muuxannoo dubbii Booranaatiif Gujii kanarratti arganne ammoo siyaasa keessatti illee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Odoo waliin arrabsine afaan bilchaattuu fi siyaasaatiin atik waa buufachuun yeroo garii beekadhaa rakkoo isaan keessa seenan san beeynee fi odoo harkaan siyaasa isine silaama karaa qottee duudaa qabanne Shimallis Abdiisaadhaa boroo danda'u. Namni maqumaa dha'uu nutti dhiisaa jechuudha. Maqumaa dha'uu dhaqaati wanni sogaa siyaasa dhiifnee afaan tollee qottee duudaa irraa faccisaa ammoo lammii teenya haa baraarruun siyaasa dhiifnee Booranaaf Gujii haa dursinuun bu'aa guddoo nu boosaa jirti jechuudha. Sa'a 24 guunne Adaanach Abeebeedhaa maqaa dhoonee guyyaatti aanu waan miliyoona 102 nu kanniti haa galatoomtu Fayyisee Abeebeedhaa. Akkanumatti illee baankoota kana wanni obbo Dinquu Dayyaas akkasumatti waamicha gootanii fi miliyoona 1 irraa harkanne. Gaa abbootiin qabeenyaa biyya keessaa ka Oromoodhaati illee waamicha goonee fi sa'a 24 guunne maalleen ammallee bu'aa jira jechuudha. Barullee gabaasaa kanarra wayyaadhaa isaniif galchina. It's good. Galata waaqaati. Sochii gurguddaa deemaa jira. Kana qofaa miti ati mootummaan federaalaallee kallattiin illee ta'uu baattu halkallattiidha waan dalagu jirtu keessaa tanaa galtanii jirti. Uummata Booranaatu beelawee jettee dubbachuu hin dandeessu. We understood that. Maaliif waan already siyaasa hojjetanii jira siyaasa saniif akka siyaasaan isaanii hin tuqamnetti waan ubuusaan gaafii teenya jechuudha. Nuti qaamni abaaruun jiru. Qaamni arrabsinullee jiru jechuudha. Ammoo lubbuu namaati taphaa jirtu. Already miliyoona 4 olloon dhabnee jirra. Katti aanu ilma namaati. Ilma namaa waliin haa baraarru waamicha keenya kashabboo miidiyaati kun dalagaa jira jechuudha. Kanattiin boonna. Obbo Shimallis Abdiisaadhaa arra jila beetee hoggoloota ol aanaa wal keessa jiran kan federaalaatiif Oromiyaa qabatee achitti argamuun isaa akka kiyyatti beela sanii beekamtii kennuudha. Beekamtii kanneen jiraa fi dhaqee kana booda gaafatti aanu gargaarsa isaa annaansu godhuudha. Gargaarsa perhaps siyaasa jechaaf nutti himuu dhabuun ni mala. Ammoo
for sure mootummaan naannoo Oromiyaatis akka beetee wanni qindeessituuf abdii guddaa qabna. Waan lafarratti hojjetamus silaa gabaasaan nu geessee jechuudha. Yeroo hordofaa jirtanii hagama mootummaa federaalaatiin wanni nuti arkine afaan abshaalaatiin addunyaarra waan nu buusan. Baankii African Bank, African Development Bank irraa ummata Booranaatiif maalleeni bu'ee jira. Kunuu fi rakkoo bishaanii ni jennee yaadna. Wanni gara mootummaa federaalaatiin dalagamtee is good. Inumaatu yeroo gabaabduu keessatti hatattamaan Shaarukhaanis nu gumaacha jechuun dandeenya jechuudha. We need to be smart. Yoo walgalatoonfachaa siyaasaa dhiifnee arrabsoo fi abaarsoo keessaa baanee lubbuu namaa baraaruu kana keessatti doolaaruma tokko namarraa harkannee yoo galatoonfachaa deemne lubbuu namaa baraaraa jira. Arrabsoo fi abaarsoon ammoo Boorana baraarti jenneen amannu jechuudha. Wanni arra Boorana baraaraa, wanni Gujii baraaru afaan laaffannee soft power dan, wal encourage godhan, wal sosobochuudhaan, wal gorsuudhaan karaa walii banaa nyaararraa wal dubbisnee wal gargaaru. So gara mootummaa federaalaatiin maqaa projektiidhaatiin maalleeni nu bahee jira. It's good, that's it. Beelallee jechuu baatu maqaa projektii bishaan amata 16 dura jalqabee jira amma gaasirratti olola irraa itti oofuun barbaadu malee bishaan kun already been paid. Waan dalagameen dhumini gaafa wayyaanee san eebbisiisanii jechuudha opiidiyoon. Tuubboo goggoyduu tabeetee sila kilomeetira 82 ol deemuu qabdu kilomeetira 50 qofa deemtee taankara gurguddaa iddoo 5-6 sila beekama beelaa kana bishaan kun roobaawwan eeggatu jechuudha Booranni. Sila projektiin kun galma gahee bishaan kun roobaawwan eeggatu horsiisee bulaan keenya arran harkaan dhumu jechuudha $1 million. So bineensi beetee Oromiyaa bulchuu jiru beekadha naftanyaa afaan Amaaraa dubbatu jechuudha bineensa beetee gara raqa gara beetee harbaqa godhanii naatoo takkollee uummata Oromootiif hin qabne jechuudha. Kana kan wayyaanee loon jalaa walitti qabdee aangootti kan ta'e jechuudha. Tuubboo goggoyduu eebbisiisa rabbi isa dhume sodaadha. Gabaasaan gaafa sanii lammada Booraniin beela'uudha. Amata 16 dura. Abbaa duulaa itti yaamanii jechuudha. Shame honestly. Iddootti qaanfannasanii haa taatu amma maalleeyni haareetti because jarri kun hoggaa waa nyaatu beekadha akka maafiyaati. Zabanyarraa hamma beetee haga pirezidaantii naannoo Oromiyaatti hojii nyaatanii jechuudha warri duraanii. Pirezidaantii amata 16 keessa gaa pirezidaantii 3-4 sadiitu yoo xiqqaate waan kana keessatti sogaa musunnaan kun gabba'uu hin danda'u malaamaltummaa maali namuu harka keessaa qaba achumatti awwaalanii kaan. Namni oduu tana nuu baasee illee gaa bulchii namicha amma projektii bishaanii kan naannoo Booranaatiin dhalootaanis Boorana ta'uun isaa ni mala. Riippoortar gaazexaa irratti amma himamaya riippoortara gubbatti gabaasaa kana galche haa taatu amma nuti waan kutteerraa hajaan qabnu. Mootummaan arra jirtu yoo waan nu sirreessuu dandeessaa galatooman. Takaleessaa seenaa faadhifnu. Warri seenaa barreessu haa barreessu jechuudha. Taloo waan dhumee fi du'ee fi kana hundaa'uu dhiifne waan saamamtee fi maallee dhiifne ammarraa jalqabee ammoo lubbuu namaa yoo baraarre guddoon tarbana fakkaatti. Aannan ganna qame hambuma ol qabatanii amma nuti amma hambuma goomanuu hafte. Woomanuu hafte ol qabachuutu irra bilchina na fakkaata. Kanaafuu toora miliyoona 14 I think dollar na fakkaata yoo dogoggoruu baadhee yoo dollara taate hamala guddaadha ta'e jechuudha. Almost sharafa ammaa kanaati yoo fudhanne irra dollarii tokko 52. So miliyoona 10 yoo jennee miliyoona 500 toora miliyoona 600 harkannee jechuudha yoo dogoggoruu baadhee. Miliyoona 10 birrii natti fakkaatu gabaasaa san adda qulqulleeffannee isanii dachaana. At least World Development Banking kana godhuun isaa sogaa mootummaa federaalaatis kallattiilee ta'uu baatu harka kallattiidhaatiin projektii kanaaf waan harkaa buuse jechuudha beela Booranaatiif. Abdii guddaa qabna mallee karaa IMF fi World Bankiidhaan illee maqaa beektee projektii bishaanii saniin egaa uummata kiyyaa beeleen ulfaattee jechuudha. So yoo nu liqeeffate gaama wanni guddoon jirtu maalleen guuramaa jiru hungaa kallattiidhaan gahuu qaba. Waan dur nyaattanumaa isa dhabaarru kana booda ammoo beektee cubbuudha jechuudha.
maallaqni guuramu kuni arraas akkuma kaleessa waa saamtan sanitti maallaqa saamuun qabdan maallaqa ammas piroojeektu biiruma sanii jechuudha biiroo amma maallaqnitti kan namu deemu biiruma Oromiyaa Constructionii fi Oromiyaa Water Maarreedhaati jechuudha biiroo albuudaa fi bishaaniitii fi maarreedhaati. Abdii guddaa ni qabna jechuudha taraatan ammoo akka piroojeektii bishaaniidhaa tan maallaqni alarraa itti argame kuni galma nuugoo abdii guddaa qabna kanarratti gaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi Prime Minister Abiy Ahmed illee akka tattaafatan akka accountable nu godhan bulchiinsa naannoo Booranaatii fi mootummaa Oromiyaadha keessaa seektara bishaanii san abdii guddaa qabna. Kanaafuu waliigalatti abbootii qabeenyaa baankiileen waan gumaachitaniif ulfaadhaa wanni naangalin keessaa Oromiyaan Cooperative akkamiin lafa jala kalmuu feetanii jechuudha wanni naangalin keessaa Oromiyaan Cooperative Awaash dhageetiin jira toora miliyoon 20ti Daashin Baankiin miliyoona 2 Nigdi Baankii irraa dhageenye sogaa Nigdi Baankii torbaan kana keessatti abdii irraa qabna. Namni warra beela kana keessatti nirbaatiin nuti ammoo oofannee gaafa qorra sabaa keenya will identify bankirraa kaampaaniirraa abbootii qabeenyarraa namni arra callise nama sana wajji hawaata kan leen qabnu jechuudha Oromiyaa keessatti daldaluu mirgan qaban namni arra nu bira dhaabbatin nuti hojii dhaabbannu jechuudha qabeenya isaa san guuratee bikka sira Gondariif Gojaam isaa dhaquu ni danda'a. Ifa na fakkaatti tun hayyee sokaa waliigalatti gara Booranaatiin waan gaarii irra jirraadha. Mee qabxii itti aansuu dabsu shabo. Okay meera nu khay khunisi waa'ee behiriira gujii keessatti waan lama tan akka gaariitti eegannu jechuudha. Naftanyaan mootummaa Oromiyaa keessa jirtu akkasi kaa'u irra gaarii beekadha. Taafaan beetee wal makaadha. Lagaamaa jettee tammaan dura nu baatisan ta uummataa fi mootummaa waliin buuftu biirokraasii jira jechuudha. Warra mootummaa kana mootummaa Oromiyaa keessatti mishigii naftanyaa jira. Tajaafaadha. Shanan ifa taate qofaa miti. Mishigiin jahaffaadha almost percentagein hoggansa leadership OPDO dha harkaa qabdu qottee duuda. Warra nu bira dhalatee jechuudha. Gaa seektar hunda keessa jiran. Bakka murteessaa gubbaa jiran. So jarri kun qindoominaan beetee warra dantaadhaan bituudhaan warrummaanu musinnaa shufeerii musinnaadha Oromiyaa keessa qottee duuda mootummaa Oromiyaa keessa jirtu jechuudha. Mee magaalaa beetee magaalaa amma fakkiidhaaf bakka dabreetii sadii tuqa. Arsii bahaa keessatti magaalaa Abbaa Jamaa beetee akkamitti hottee duudaan beetee waajjira beetee amma kaasan beeku malee waajjirri galiiwwanii isaanii jechuudha. Stationerii akka jirutti maaligaa waraqaa fi maarreef kana 400 amatatti wacii godhanii jechuudha aanatti waraqumaa fi iskiriptoo bitachuudhaaf 400 gamaalleeni maqaa keenyaan bahu akka nu biran geenya kana beeka biliyoona 100 fi 2 olii dhufaa jechuudha baajanni Oromiyaadha biliyoona 100 olii biliyoona 100 ol gammaqumaatu baajata malee hundaa'u akkatti saammatan neetworkii tolfatanii markaattu magaalaa jechuudha. Oromoon nu himti jaanii keessaa'u purchasa namni waa bituu irratti Oromoon hirmaachisan. Aanaa hunda mee gaafadha mee aanaa keessan hunda tohodha. Aanaa keessan keessatti yoo beetee waa bitan Oromoo irraa ni bitanii no. Hoggaa kontraata kannan Oromoodhaaf ni kannani no. Waan biraa dhiisaa qaaniin teenya siidaan calanqoo caliidhaa hottee duudaa jaaree jechuudha. Mootummaan Oromiyaadhaa baajata baafteeti tigiricha tokko hallitee tigirichi hottee duudaaf kannee akkasitti amata meeqa irraa fudhate amma hin dhumne jechuudha. Siidaan calanqoodha. Siidaan calanqoo calii amma hin dhumne piroojeektii isaa. Ni amantanii kana miliyoon 300 fi meeqa ol haba amma suuraa godhanii jechuudha. Soga beetee gabrummaa addaa jiraachuu nafta Oromiyaa naftanyaa bulchaachuu dandeenya. Xiqqeesho gubbaa kanatti kaabinee fi maal jettanii caffee fi kana keessatti malee seektara keessa jira jaarri ilaala.
waajjira albuudaa dheeyxuu waajjira galiiwwanii yoo dheeyxee waajjira kaan bikka poolisiidhaa bikka dahinnatii bikka jinni kana keessa jiranii jechuudha. Ammoo suuraan nuti arku jiru Shimallis Abdiisaatii fi jarma beekte Oromoo biyya bulchaa fakkaatti. Isaan kun poostara malee isaan duuba jira warri beektee waa ququmsee nyaatu jechuudha. Walii galaa. So Wallagga dheeyxee akkanumaa jechuudha. Tuulama keessatti piroojeektii meeqa abbe? Eessa jira maalleen isaan? Karaan beektee gaafuma almost toora biliyoona 4 oli piroojeektiin beektee yeeggaxar mangadochiidhaa bahee jechuudha. Karaan beektee keessa baadiyyaa fi magaalaa wali fidu biliyoona 4 oliitu maalleen bahee harka 180 karaan san hundinuu irraa haaree tolfamuu qaba. Walii galla bakka maalleen isa kan nyaadhamee jira. Maalleen isa nyaadhame. Maaliif fooqiin dhadheertuun bar Dubaay fakkaachuu jirti Finfinneen. Maaliif Oromiyaa saamamaa jira? Kasaamamaa jiru Oromiyaan. Magaalaan teenya Tomo durii jechuudha. Waa takka. Amma inumaatu magaalota hundaa'u daraluutu onsuudhaaf deemanii jechuudha. Dur aanaan hundi magaalaa muummee ofii qaba. Aanaa hundi magaalaa muummee ofirraa qaba. Amma aanaa Shanjaa magaalaa irraa guuraniiti magaalaa tana dhaqaasiin jaan jechuudha. Qarsaa irraa laangee irraa fuudhanii awwadaa irraa kaan irraa Haramayaa dheeyxaa jechuudha. Maayaa sitii yaani maayaa tun maali jechuudha. Walii galamu akkam Arsii keessa inumaa gariin guuratanii federaalaa fudhatee Borona keessa illee Gujii keessa illee amma hawaasa sadeen kana waliin fixuu feeti naftanyaan mootummaa Oromiyaa keessa jirtu. Kun ammoo Gujiin hiriira baatee jechuudha. Yeroo amma bikkatan eenyu waliin tuttuquu deeman Arsii fi Gujii fi Borona waliin kaasuudha. Akkaataan isaan itti beektee waan kana qindeessan jechuudha. Itti dhiyaadha. Isinillee kabajamaa ulfaadha. Isa kana ammoo warri maqaa nu balleessan, warri aadaa keenya balleessan, warri aadaa keenya hin beekne, warri seenaa keenya hin beekne, waltajjii hadhaa tanarraa, hiriira hadhaa tanarraa waa baratanii jedhee yaada. Amaarti mammaattee yoo funnaan tuqa ilti nama boottii jetti. Yoo cadhisaa jedhanillee dandeenneen cadhin. Nageelle nu Gujiif, uummata Gujiitiif, ilma hangafa Gujiiti. Ilma hangafa namaa waaqa malee eenyulle namarraa fuudhee hin danda'u. Nageelle Gujiif mucaa dargaggeessa ganna 20 isii kana ammoo miicaan dhiibbaan hujuncullaan namarraa fuudhanii namaa kennuun hin danda'u. Kana gaafa jennu waan nami malaa sirra godhe atillee malaa hiitu. Akkas hoginyee hin malaan nurra godhanii malaa hiinna dhalaa hiinna mari'annee hiinna dubbannee hiinna eebbifannee hiinna buna qalannee hiinna waan qalannee hiinna. Gaa mee wanni naan galle beektee amma gaa qaama kannaniif saniis walitti diran jechuudha. Qaamni isaan amma nageellee kannaniif kun wayinaa kannaa jeeni jechuudha. Maaliif Gujii agabsuun barbaachifti? Maaliif Gujii irraa fuutee Boronaa kannite? Takka Gujii irraa fuutee Arsii irraa maa kannite? Arsii irraa murtee maaliif Gujiidhaa kannite? Yoo walitti kaayuu barbaadde malee hoggaa wooma kaleessa beektee isaanii ta'uu dadhabde malee shawaannaa wallaggaa sanirraa hamma Arsiinnaa Gujiinnaa Boranatti deebisanii jechuudha. Kun isaniin baasuu jennaan. Nuti mootummaa naannoo Oromiyaatuun qulqullaa'uu qabdi. Keenya gorfannee deebifannee keessaan qabsoo irra gaggeeffannee naftanyoota Oromiyaa keessaa qulqulleessuu qabna. Naftanyaa afaan Amaaraa dubbattu, afaan Oromoo dubbattu jechuudha. Kun mishigii godhatanii jira, mishigii isaanii kana cabsuu qabna jechuudha.
wannummaan beekadha Oromiyaa keessatti namoonni isii fayyadu hundi hogguu kimbil godhaniif Junaydii Saddoo isaantu arihe Abbaa Duulaa isaantu arihe Lammaa Magarsaa isaantu arihe Shimallis Abdiisaa irratti illee duula jiranii jechuudha. Kanaafuu yoo qulqulleessuu hin dandeenye jechuudha namni pirezidaantii naannoo Oromiyaa taate yoo jara kana guuysine you're gonna be the first victim. Always yo saamin sahala hajamu baateef you go. Lammaa Magarsaa wanni arihaniif waan biraatti miti jechuudha irratti wal jaaranii. Waan namkum torba keessa arihee fi wali qindaawanii wali tolanii beetee maanoo xuyisisanii uummataa wali diranii obbo Shimallis Abdiisaadha akkaataan ati magaalaatti caafte tuni beekadhu waan takka beekuu qabdan. Biyya guddifna dhugaa takka waan biitii feetu dalagu gabaabdu. Yoo Gujii misoomsuu barbaadan magaalaa harkaa fudhatanii kan misoomsitanii jechuudha. Yoo uummanni Gujiidhaa gammachuu ittiin qabaanne maal faayidaa qabaadha? Maal faayidaa qaba? Yoo uummanni amma madda walaabuu murtaniiti madda walaabuu Baalee keessaa baasuun maal hiikan isaa? Yoo gaa wanni isa taphachuu deemtanii arsiidhaan cabsuudhaaf yoo yaada qabaattan malee. What's the point jechuudha? Akkuma jirutti maal dhiifne? Yoo madda walaabuu jaaruu barbaadde deeroo misoomsi dhiisi yaa'ii. Kana fuutee kaane kan nu dhiisiti bikkuma jiru sanii misoomsa deeroo. Maddi walaabuu Baale beekadhaa seenaa badaa jechuudha. Madda walaabuu Baale irraa baasu seenaa balleessu. Seenaa Oromoodhaa balleessu. Aanoolee keessaa baafte seenaa balleessite. Beetee yoo siidaa calanqoo calii fuutee bikka biraa geessite maqaa wanni balleessite seenaa balleessite. Hungaa seenuma Oromoo teenyaa madda keenya goggoysu. Hangafa keenya beeleessitaniiti bikka Oromoon irraa burqite ammoo balleessu jettan seenaa. Oromoo if hin beekne uumuu barbaadan jechuudha. Oromoo madda walaabuu bikka bira beektu Baaleetti hin beekne. Odaa roobaan naaf fakkaata. Odaa roobaa hundi iddoo milkii Oromootti milkooftee jechuudha jaarraa 16ffaadha. Oromoo seenaa tam himachuu dandeenya yoo madda walaabuu yoo Baalee bijenne beetee odaan roobaadhaa odaan hangafni sayyoo beetee Baalee keessaa baafte ka seenummaan nuti himannu tamiidha. Yoo nageellee Gujiin ta'in seenummaan nuti himannu kamiidha. Waliigalatti karaan dubbiin magaalaa tun haareetti deebi'uu qabdi. Odoo caafamuu barbaaddee uummanni akka fedhu san maaliif hin goone? Arrabarre waan qabnu nurraa fudhachuun keessanii irraa barbaachisu. Bararra magaalota qabnu hundaa'u aanaa hundarraa diidanii tokko jalatti magaalaa shan jaha hodha guurtanii bakka takka naqxanii nam tokko jalatti deebiftan. Duratti Finfinnee wanni qabna naannoo Finfinnee godinaaf danda'e jechuudha. Magaalaan hundinuu meera mataa isaa qaba. Kantiibaa mataa isaa yaasaniiti bakka takka deebisan because maaliif hulii shaggarsiiti bakka takkaatu firdii godha. Duratti buraayyuu beetee murteeffataa jechuudha. Laga xaafoo yoo dheeyxee laga xaafoo murteeffata. Yoo maal jettaniin galaan dheeyxee galaan murteeffata sabbataan akkasi sulultaan akkasi. Amma hunda xaqallalaniituma galaan jala deebisan. Nu fayyadu jettan moo dhiiroo keessa keessan gabbifachuu jettanidha. Gaafii guddaatti qabna. Tanaa saabira kun xiqqishaarra yeroo hin qabnootiin waffalchaa. Kunis abbootii qabeenyaatti orra jira dubbannee jira nu dabasi shabbo qabxii itti aantutti. Waan akkaataa isaan itti wanni qindeessan kora sabaatti yaamanna ammoo ajandaa Booranaa akka nu harkaan darbine abshaalummaan ajandaa Booranaatiif Gujii kana dhiibaati tanaas maddiidhaatti qabsoofna jechuudha. Horri guddaan hora beektee Booranaatiif Gujiidhaati. Washan laaflaafii dhiyaadha. Ya jaldeessa mayyaa suuta layya. Ya jaldeessa mayyaa suuta layya. Ya dammalaashi jalqabde moo shillalaashi. Ya dammalaashi jalqabde moo qarabooshi. Ani areembe kuwaari yaari na godha. Ani areembe kuwaari yaari na godha. Bombi ngaaramba
يقع دبي وشلاب لابي دا وويتو دا مساراخي ستخا ولنم بفنه قا بوكسو ما في بوتي دا فلوكو رانكافني مالي أكاجابت والمديساني الدديمن أمو إبسي سان كان نتانيلي ولين وجدنا أوروميا في موتوبا نانو أمارا واي بيسو براتو واي نجي نرتي ولين وجدنا جاني قا فكيسانيلي أمو والمديساني بان أتليس تراتنا شارخان إنجلتو ميشور بانان وني جنوب مالي ولد نيسون سرنا فكاتي إرباريدو سلا جدو تيسي بيتي لغوسا أس إيسان تاتي خوبي خيجالة إسان بوچوداتو إرباريدو هاتاتو أمو أتي جدو باتي دمك أمو كونن آدم فاراي في شمالي سابديسا أسين يلقال خيسي مريهيچي سون سنين لي إروايا چوي يو سايدي أورمور أبا چوندن ديني خيسابهم كي أبشالو مالا غلطومي أمو وانتا كبيخا لولا دراني را قد دادا أزديما يتوي أمان نورمو هانا بيخو قبنا لولي خبيرا أزديم خوتي دودان زيرو دامبوه انفرطاني بيكنا أتفتوت أفيد أما إسان بدني بلليسو دابيتي خوتتاني جان والقايتي هفيف فيفيني هركا دربيني واللغ هركا دربيني سنوسي هركا دربيني موتوما نانو أرمي آدام 50-50 gama siis dhufu jirani dubbii walqaayit irratti already lola labsachaa jiran maasabrii keessatti lola deema amma wayyaaneenis waan isii deebifachuudhaaf sochii gootee already wayyaanee fi hotte duudaa jidduu lolli jalqabe kanuma gaa beekadhu guddachaa deema itti dhiyaadha ትውልድ አድዋ አለው የኔም አድዋ ልቤ ላይ ነው እንስሳት አልቀው ሰው ከመሞቱ በፊት ርብርቡ ቀጥሏል ወገን ለወገን ደራሽ መሆኑ ይሄ መከራ ጊዜ አስመስክሯል ሁሉም ሰው የተቻለውን እንዲረዳ ከፈታዴሊ ጥሪ እናደርጋለን መልእክታችንን ካደረስን ሰላምታችንን አስቀድመን ወደ ሰዓቱ መረጃ እንሻገር በሮብ ረፋድ ጥንቅራችን የያዝነውን በቅድሚያ እናስተዋውቃችሁ ጎንደር በተኩስ ስትናጥ አምሽታለች ድንጋጤ የፈጠረውን ክስተት የተመለከተ አጭር መረጃ እናሰማለን በቦረና አሁን ከተከሰተው ድርቅ ጋር በተያያዘ በአንድ ግዙፍ ፕሮጀክት ላይ ተፈጸመው ከፍተኛ ሙስና ወንጀል ተጋልጧል ህዝብን ከረሃብ ሊታደግ ይችል የነበረ ሆኖም ጥርግ ተደርጎ በሙሰኞች የተበላው ፕሮጀክት ላይ የተሰማውን መረጃ ይዘናል ከሰሞኑ የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ውሳኔ በበርካታ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፍ አስከተለ በአዲስ መዋቅር እንዲቀላቀሉ አለያም ዋና ከተማነታቸው በተሻሩ ከተሞች ከበድ ያለ ተቃውሞ እየተሰማ ነው ተቃውሞ የት ነው ምን ተባለ ጉዳዩን የዛሬው መረጃችን አካል አድርገናል ولس ጋር መተዱሬ ወማን መረፍ ይሰን ኢብሰኻና ዱቢ ቤቴ ባላመልቱ ማዳ ፕሮጀክት ቢሻም ቦረንራት ኦሬዲ ራዱ በነ ጅራ ዋኤ ቤቴ መጋሎታ ሃሬ ተከቲ ጫሰልሌ ዶኔ መጋዶኔ ጅራ ድርመና ቦረንሌ መጋዶኔ ቀብጢታቱ ነው ደበርሲ so mootummaan Tigraayis aangoorratti waan wal dhabaa jiraniif jarana mootummaa sadeen warra aangoorratti turuudhaaf lolli isaan barbaachisaadha kana beetee shabbo miidiyaan maal jeeja mootummaan Tigraay takkaafiif walnyaa akka waliin nyaanne Amaara dhaqanii nyaachuu qaban Amaarinis beetee Abiyyiidhaafis buluu dadhabe uummata isaatiif buluu dadhabe so karaan inni uummata isaatti deebifachuu danda'u lola Tigraay banuu Abiyyiinis rabshaa biyya keessaa kana keessaa nagee harkachuudhaaf lola malee waan biraa qabeetti ajandaatti jijjiiranii qabanii jarri sadeenu lola akka barbaadan irra geenyee jira Abiyyiinis lola barbaada Tigreenis lola barbaaddi Amaarinis lola barbaada gaafiin guddoon ammoo laata Eritriyaan saayidii Amaaraatiin ni dhuftimoon dhuftuun waan beetee waliin arkuu teenyu ammoo already nama hedduu leenjiftee galchitee jirti hidhannoo hedduu naannoo Amaaraatiif kannitee jirti so indirectly Eritriyaan Amaara wajjin taate Abiyyiin kallattiin ta'u halkallattiin Tigree hojjetee Tigree fi Amaarri haareetti walitti deebi'uun isaanii ni mala washan laablaab ajaa'ibaas deema itti dhiyaadha የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ሰላማችሁ ይዛ እንደተለመደው ሰዓታችን ጠብሰት አሸባሪው የህወሓት ቡድን ወታደሮችም በመጠብሪ በኩል ፍየል ውሃ ላይ በአማራ ልዩ ኃይል ላይ ጥቃት መሰንዘራቸው እንዲሁም የአማራ ብልጽግና ከሃዲ አመራሮችን በተመለከተ የተሰሙ መረጃዎችን በዋነኝነት እንዳስሳለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስም አብራችሁንም ቆዩ በቅድሚያ በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ታጣቂዎችና በአማራ ልዩ ኃይል መካከል በትናንትናው ዕለት በጎንደር ማይጠብሪ ልዩ ስሙ ፍየልዋ በሚባል ቦታ መጠነኛ የተኩስ ልውውጥ መደረጉ
ተሰማ። በአማራ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ላይ ለታጣቂዎቹ ስልጠና ሲሰጥ መሰንበቱ ሲነገር የነበረው አሸባሪው የህወሓት ቡድን ዛሬ ማለዳ ጀምሮ በማይጠብሪ ግንባር ፍየል ውሃና አካባቢዋ ላይ በአማራ ልዩ ኃይል ላይ ትንኮሳ መክፈቱን በቦታው የሚገኙ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ከሰሞኑ በማይጠብሪ በወልቃይት እንዲሁም በራያና በጻግብጃ አካባቢ የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ ወታደራዊ ስልጠና እንዲሁም ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ የፋኖ አመራሮች እንዲሁም ከፍተኛ የክልሉ ባለስልጣናት ሲናገሩ መቆየታቸው አይዘነጋም። ትንኮሳው ምንም እንኳን የቆየ ቢሆንም ከትናንት ጀምሮ ህወሓት በተለያዩ ግንባሮችም ጥቃት ለማድረግ ሙከራ እያደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። የወልቃይትና የራያ ጉዳይ በክንዳችን እንመልሳለን በማለትም የህወሓት አመራሮች እንዲሁም ወታደራዊ አዛዦችም ሰሞኑን ለሰልጣኝ የህወሓት ኃይሎች ንግግር ማድረጋቸው መዘገባችን አይዘነጋም። ከሰሞኑ ጀግናው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በጎንደር ስብሰባ በተናገሩት መሰረትም አሸባሪው የህወሓት ቡድን አሁንም የኃይል እርምጃ ለመውሰድ እቅድ አውጥቶ እየሰራ እንዲሁም መከላከያው ከወልቃይት የማስወጣት ስራዎችም እየተሰሩ እንደሆነ አውስተውም ነበር። ኤጋ ሆሪስኒ ጅራ for some reason mas waraana isaa baasuu jira biyyiin Tigraay keessaa baasee jira. Waraanni san information keessaa nu dhufee gara Booranaatii fi gara Wallagga deemaa jira. Waraanni san ga'eef hin geenye illee ammaan dura irra ga'ullee baannu waraana biyyiin Tigraay keessaa baafachuu jira. Waliigalatti egaa washallaablaabin kaabaa walxuxuqaa jirti already walitti dhudhuqaaftee I think soomana walakka irratti or something torbaanoon dhufu kana keessatti atis baatii takkaaf lama keessatti yeroo torbaan lama kana keessatti wanni takka mul'achuuf teessi. Aroon ogaa nagayni kaabaa kun dhufuuf ta'a dhufuu hin danda'u jechuudha. Wanni dhufuu hin dandeenyeef abiyyiinis biyya keessaa rakkoo hedduu harkaa isa qaba. Ajandaa hedduu kanneen gahaa miti. Kanaafuu karaa gabaabaan lola deebi'u. Tana keessatti beekee qubaara hottee duudaa nyaachuudhaaf taphachuudha. Tigraayis aangoo irratti turara mootummaa haaree ijaarratanii mootummaa kanarratti aangoo wassaamaa jiran qabsaa'oo guddaa tokko hoggana waraanaa guddaa tokko ifiifuu wal nyaattee jechuudha Tigreen. Ifiifuu wal nyaatan maqalee keessatti dib godhanii jiran Tigraay keessatti. So kana keessaa bahuudhaaf crisis political crisis amma power struggle Tigraay keessa mul'achaa jiru. Aangoo irra wal nyaachuu keessaa bahuudhaaf bikki sadeenu aanguma beekadha. Taabii aanguma maqalee aangoodha. Baadaaris aangoodha. So namuu bikka isaa san jabeeffachuudhaaf biyyattii lolan dhaqaniiti gizee bitachuu barbaadanii nuti kana keessattis herrega keenya dho'achuun barbaachisaadha. Herrega keenya dho'achuun barbaachisaadha. Waraana bilisummaa Oromoo haa jabeeffannu, ABO fi KFO haa qabannu, PP haa gorfannu. Hottee duudaa ofirraa haa faccifnu. Tapha as deemu san keessatti illee nuti qabsoo teenya. Beekee fuulduratti oofannaa Booranaa fi Gujii Harargee lamaan gammoojjiin Baalee Karrayyuu fi Wallollee xiyyeeffannaa harkachuu qabdi jenna. Kun amma gaa oduu beekannoo masaraa keessatti eegaa wal mammadeessan booda uummata duratti immoo gabbahanii waliigallee saduu Shimallisii dubbatullee dhagarree Dr. Yilqaallee wal bira ta'anii haasa'uun dhagarree ammoo statementiin isaan faanaa irra baafatan misoomaa fi nageenya irratti hojii dalagannaadha itti dhiyaadha. የኦሮሚያና የአማራ ክልሎች በመልካም አስተዳደር በልማትና በመሰል ጉዳዮች በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን ገለጹ። ክልሎቹ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ምክክር ማድረጋቸውን አስታውቀዋል። የኦሮሚያ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛና የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ መግለጫ ሰጥተዋል። የሁለቱ ክልሎች አመራሮች የጋራ ስብሰባም ክልሎቹ በጋራ ያሳኳቸውን ድሎች በማጠናከር የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን ለማለፍ መምከራቸውን በመግለጫው አንስተዋል። So dhugatti walii galanii Dr. Yilqaalee fi obbo Shimallis Abdiisaadhaatu taa'ee akka gaafachuu sanii walii mallatteessanii ibsallee kannan. Amma immoo Haayiluu Addunyaatii fi asirree Gizaachoo Maarreedhaatu sadarkaa kunugaa siyaasa keessatti protokoola low key'dha jechuudha. So ofumarraa gizee bitachuudhaa fi they're not comfortable wal cinaa taa'uu saniif they're not comfortable. Maaliif beektee wanni ciniinanii beekan Shimallis Abdiisaadha. Hottee duudaan gooma hundaa'u Shimallis Abdiisaa. Siinoodosii maarree nu godhee maarree Abiyyi irra pireeshara guddaa hani mucaa kan akka kaasuuf jechuudha. No. Shimallis Abdiisaadha wanni ka'uun gaafii uummata Oromoodhaatiin malee gaafii hottee duudaatiin miti.
yoo tuttuutan nuti numaatu nuuf haa taa'u jennaa jechuudha. Haa taa'u. Dhimma Oromootii fi Oromiyaa keessatti hotte duudaan mureen murteessu. Kanaafuu wali nuti opiidoo dhaammannu jabeeffadha pirezidaantii keessan. Jabeeffadha hotte duudaa ofirraa faccisaa nafxanyaa isan keessa mishigii ijaarrattee Oromoo beeleessaa jirtu isaniif mootummaa uummataa walitti diraa jirtu kan irraa qulqulleessaa. Akka waan beetee Lammaa Magarsaa jalqabe san jalqabuu qabdan. Rakkoon guddoon keessan beekadha yoo haatuu feetanillee haa yoo haatullee feetan hotte duudaa nurraa yaasaati isan nu hata. Rakkoon guddoon akka tarsimootti beetee opiidiyoon beektu Oromoon nu himti jaanii mootummaa keessatti seektara adda addaa keessatti hotte duudaa galchanii hotte duudaa isaatu waa wali qiddeessaaf isaatu beetee malaammaltummaa kana taligaafii jechuudha. Yaa keenyuma haa eega nu hattanillee keenyuma haa keenya nu haatu nu biratti hafaa jechuudha. Maaliif at least yoo opiidiyoo qulqulleessitanii hotte duudaa mishigii isaa irraa cabsitan waan hogguu uummata Oromootiin walitti isan bubuusaa kana keessaa bilisummaa ni baatan. Maaliif continuously mootummaan naannoo Oromiyaatiif uummata walitti buusuu barbaadan? Hotte duudaan akka itti fayyadamuu danda'u akkasi. Oromoo keessa lolli deemuu qaba. Oromoo wal dhaga'uu qabdu. Mootummaan naannoo Oromiyaatiif uummanni Oromoodhaa walitti dhiyaachuu qabu. Ilaa guyyaa qiyaamaa. Yoo nuti duudaa garaa taane inni beetee saamisisaatti fufu. Yoo nuti walii gallee isarra dammeeyna kunoo isaa dhufe jenna. Egaa na arihanii fi Oromoo walii galte ani mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti bikkan qabuudhaatu gaa ibiddi isaan shijjisiisaa jira. Obbo Shimallis Abdiisaadhaa hatattamaan beeka. Nafxanyaan isan keessa jirtu isanirra ismaartii. Yeroo hamtuu tana keessatti Gujii fi Booranaa fi Arsiidhaan guutakatti akkamitti lola isaanii kaasuu danda'an. Maaliif tuutan madda walaabuu tuquu maaliif isaan barbaachise? Nageelle tuquu maaliif isaan barbaachise? Isaadha. Kanarraa illee akka waa baratta abdii guddaa qabna ilmaan ayyaarra yeroo nurraa gabaabbatee haga qophii tana fakkaatu walitti dachaanutti sagantaa irraa yoo taate nu barreessaa yoo taanes bikka waan ta'e nu hubachiisaa bikka irratti nutti guutaa bikka dogoggora nu sirreessaa yoo isa mufachiifne nu uffalcha. Warri maallaqa baaftan galatooma. Ammallee Boorana Gujii gammoojjii Baaleedhaa Harargee Karrayyuu Walloo haa yaadannu saniin jenna. Akkanumatti obboleen keenya habuqqaan Wallaggallee haa yaadannu. Tuulama keessallee egaa Oromoo ta'ee namni rakkoo hin qabne hin jirtu. Yoo har'a Tuulamaa fi beektee Wallagga keessa beeltii jiraachuu baatteellee Iluu Baaburaa fi Jimmaa haa taatu ammoo rakkoon hin jirtu jechuu miti. Bikkuma hundattuu nuti saba bal'aadhaa saba guddaadhaa biyya badhaatuu qabna. Yoo qabeenya keenya harka qabachuu dandeenya beektee irraa nurraa hafee ambaa itti gargaaruu dandeenya. Gaa himameessa keessan asumaan Shabboo miidiyaa ammayyaa Shabboo galatoonfanne anis gaammee galgaloo himameessa Shabboo miidiyaati haga qophii tana fakkaatu waliin dachaanutti kaan nagee waaqaasa keessan nu taate akka hedduu isin jaalanna. Alaa eegaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu farda keen falmi 4 kiiloo si tu'aane. Alaa eegaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu farda keen falmi 4 kiiloo si tu'aane. Alaa eegaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu mancaa keellolii 4 kiiloo si tu'aane. Alaa eegaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu farda keen falmi 4 kiiloo si tu'aane. Alaa eegaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu farda keen falmi 4 kiiloo si tu'aane. Alaa eegaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu farda keen falmi 4 kiiloo si tu'aane. Alaa eegaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu mancaa keellolii 4 kiiloo si tu'aane. Galatoma